Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Yooyaa malee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka nu dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keen am jalqaba. Oduu galgal kan isiniif dhiyeessin keessa haal qabatamaa uummanni naannoo Tigraay keessa jiru hubachuu fi BBC'n gabaasa addaa argate. Namoonni baay'een maatiiwwanii fi hiriyoota isaaniif ergaa erguudhaaf gara bara yeroo xalayaa barreessuutti deebi'aniiru. Tokko ammoo gara daangaa naannoo Amaaraa deemuudhaan bilbila bilbilu. Miseensa gumii sabaa bilisummaa Oromoo Kataayee Mooyiboon Baqqalaa eentu ijjeesse. Mooyiboon yeroo adda addaatti deddeebi'ee hidhamaa ture. Bara sirna darbe keessas barataa yuunivarsiitii ta'ee hidhamaa ture waggootaaf. Isaa boodas ji'oota duradha kan inni mana hidhaadhaa ba'e. Naannoo Amaaraatti barattoonni 12,000 ol qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhachuu didan. Kanaaf oduu dabalataan waliin tura an Aslii Galgaloo. Nu dhiyaadha dhaggeeffattooteenna oduutiin jalqabaanii Tigraay waxabajii dabrirra kaasee dhorkaan waan hirkaameef haalli jireenyaa hammaachaa dhufe tajaajilawwan bilbilaa fi intarneetii erga addaan citanii waggaan tokko dabre jira. Sabab kanaanii naannichi addunyaa irraa addaan citee waan jiruu fi haal qabatamaa naannoo sun keessatti ta'aa jiru hubachuun rakkisa. BBC'n magaalaa guddoo Tigraay Maqalee keessatti gaazexeessa tokko gaafachuun gabaasa addaa argattee jirti. Hamza Hussein bal'inaan isiniif ibsa. Naannoo Tigraayitti waraanni daranuu hammaachaa wayita deemaa jiru kanatti jiraattonni naannochaa baay'inaan waraana keessatti hirmaachaa jiru. Ajajoonni humnoota Tigraay uummanni naannichaa hunduu adda waraanaatti akka duulu akka haaraa tajajaniiru kanaan duras dirqamsiisanii turan. Mootummaa Itoophiyaa tumsuun humnoota Tigraay waraanaa akka jirtu Eritiriyaan lammiileen ishee akka duulaniif waamicha taasifteetti. Namoota dirqamaan qabdee waraanatti ergaas jirti. Gaazexeessaan Maqalee jiru biyyi addunyaarraa adda cittee jirtu Tigraay maal keessa akka jirtu BBC'f ibseera. BBC'n nageenya isaaniif jecha eenyummaa gaazexeessaa fi namoota yaada kennanii ifa hin taasifne. Gaazexeessaan kun haala magaalaa Maqalee keessa yeroo ammaa jiru wayita ibsu magaalaa jiraattota 300,000tti dhiyaatan qabattee jirtu kanarra dirooniin waraanaa guyyuu marmaara jedha. Yeroo barreeffama kana qixeessutti dirooniin mataa isaarra marsaa akka turtee fi yaaddoo hamaaf miira sodaa keessa ta'e akka gabaasa kana qixeesse ibse. Haleellaa qilleensarraa torbanoota darbe raawwatamaniin oolmaan daa'immaniif iddoowwan manneen jireenyaa guddoo haleelame. Xiyyeeffannoon haleellaa kanaa maal akka ta'e ifa miti jedhe. Waamicha aangawoonni TPLF ummatichi dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabuu isaatiif akka falmatuuf taasisan hordofee dubartootaa fi dargaggoota dabalatee qaamoleen hawaasaa hunduu qabsichatti makamaa jiru. Dubartoonni leenjii loltummaa fudhatanii yoo waamaman waraanuudhaaf qophii akka ta'an dubbachaa jiru. Tigraay waxabajjii darbe irraa kaasee dhorkaan waan irra kaa'ameeruuf haalli jireenyaa yeroorraa gara yerootti hammaachaa dhufeera. Tajaajilawwan bilbilaaf intarneetaa erga addaan citanii waggaan tokko darbeera. Addunyaa biraarraa adda cinnee jirra jedhu jiraattonni gaazexeessaan kun dubbise. Namoonni baay'een maatiiwwanii fi hiriyoota isaaniif ergaa erguudhaaf gara bara yeroo xalayaa barreessuutti deebi'aniiru. Tokko ammoo gara daangaa naannoo Amaaraa deemuudhaan bilbila bilbilu. Akkasumas maallaqa biyya alaatii maatiif firoota isaaniirraa ergamuuf fudhatu. Oduu dhaggeeffachuu fi maaltu ta'aa akka jiru baruudhaaf namoonni hedduun qarqar daandiitti raadiyoo tokko marsanii dhaggeeffatu. Namni hunduu waa'ee adeemsa marii nagaa dubbata. Akkasumas oduuwwanis xiyyeeffannaan hordofu. Tigraayitti hojjechuunis ta'ee maallaqa argachuun hin danda'amu. Baankiiwwanis waan cufamaniif maallaqa baafachuu hin danda'amu. Kanarraa akka ka'e sochiin dhaabbilee daldalaas dhaabbateera. Gaazexeessaan kun akka jedhutti namoonni hedduun jireenya isaanii ka geggeeffatan maallaqa Ameerikaa fi Kanaadaa irraa ergamuufiin. Sababa waraana kanaanis tajaajiloonni bu'uuraalee misoomaa adda cituuf boba'aa dabalatee shaqatoonni barbaachisoo ta'an gara naannoo Tigraay akka hin seenne dhorkamaniiru. Hedduunis miilaan yookiin gaariidhaan imaluuf dirqamsiifamaniiru. Gatiin shaqaxaa haalaan dabaleera. Gatiin xaafii torbanumaan ka dabalu yoo ta'u bitachuuf yaaduun rakkisaadha. Yeroo ammaatti xaafii kiloogiraamii $265 gara qarshii 15,000 yoo ta'u waggaa tokkoon dura $85 birrii 5,000 ture. Sababii marfama naannicharra jiruutiin kaka'e qorichi gara naannichaa waan hin galleefis baay'een hanqina qorichaatiin du'aa jiru. Haleellaa qilleensarraa haaraa naannichatti raawwatamaa jiruun namoonni nagaa hedduun ajjeefamuu itti fufuun dargaggoonni hedduun akka waraanatti dabalamaniif sababa ta'aa jira. Miseensa gumii sabaa bilisummaa Oromoo Kataayee Mooyiboon Baqqalaa Garbaa kalee galgala magaalaa Finfinnee keessatti rasaasan rukutamee ajjeefamuu dhaabbichi beeksise. Mooyiboon wayita barata turirra eegalee aglubbuun isa darbituutti nam saba Oromoo fi qabsaa turee fi sababa kanaan dararamaa ture ta'uu namoonni hedduun miidiyaa hawaasummaa irratti ibsaa jiran. Haala jecha Mooyiboon ilaalchisee dubbii himaa baa'oo Bolamii Gammachuu dubbis. Galgala sooshaal miidiyaa irraa argine achi booddee
baay'ataa dhufe. Kalee galgala. Booda immoo kalee galgala. Saa booda galgala ijoolleen achi turte mucayyoon tokko isheetu naa hime achi turte hospitaala jechuudha. Akkas ta'e. Maaltu mudate hospitaala du'e? Hospitaalatti du'e iddoo biraatti rukkutamee dhufe. Finfinnum keessatti? Finfinnee. Waan mudate dhageettanii? Waan mudate addatti waan odeessa addaadha kan arganne jechuun namni yeroo sana bira ture argachuu hin dandeenye garuu rasaasaan rukkutamee jedhan. Rasaasaan rukkutamee immoo doktoroonni yaalii godhaafi turaniin gidduutti du'eedha. Mo'ibboon Baqqalaa Baa'oo keessatti ga'een isaa maal ture? Gumii sabaa. Hagam ture isa waliin? Gumii sabaa kan ta'e 2017 otoo dhaabni hoogganni dhaabaa biyyan galiin jechuudha. Ajjecha isa kanaaf eentu gaafatama? Qaam shakkitan qabdu? Mo'ibboon yeroo adda addaatti deddeebi'ee hidhamaa ture. Bara sirna darbe keessas barataa yuunivarsiitii ta'ee hidhamaa ture waggootaaf. Isaa boodas ji'oota duradha kan inni mana hidhaadhaa bahe. Yeroo adda addaa immoo namni mana hidhaadhaa bahee ni ajjeefama. Haala hamma jiruuni namni mana hidhaadhaatiif hidhaa ture deebi'ee kan bahe ijoolleen Naqqamte irratti si'a 2 deebi'anii du'an turaniiru. Ajjeefaman turaniiru. Dhaabni keessan haaqisaa barbaaduu fi maal hojjechuuf deema? Qaamni walaba ta'ee barbaadee haqasaa akka inni barbaaduuf waamicha godheera. Ibsa baasee. Ibsa baasuu qofatu hin taane gara fuulduraattis ittuma deema. Mo'ibboon nama akkamii ture? Akkamiin ibsuu dandeetta akka namis waliin hojjeteetti? Mo'ibboon akkamittiin akkan ibsitu natti ulfaata jechuun Mo'ibboon nama qalbii qabeessa kan bal'isee yaadu ture. Deebi'ee uummata kanaaf dursa kenna. Barumsa isaatti dhabeeraa. Deebi'ee immoo nama hunda kan wal qixa ilaaludha. Nama aartiidhallee kitaaba Dorrobaa jedhamu barreesseeti. Rakkoo uummata kanaa kamiiyyuu nama gabbaasee dubbatee hojjetee nama bilchaataadha walumaa gala. Maatii godhateetti? Maatiin godhanne. Nama eessaati inni? Inni dhalootaan godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuudha. Hiriyyaan isaa Laalisa Indiriis dargaggeessi kun qabsoo keessatti nama aarsaa guddaa kaffalaa as ga'ee jedha. Mo'ibboon bara 2016 wal barree magaalaa Naqamteetti wal barree ijaarsa manneen qeerroo bilisummaa Oromoo keessatti wajjin hojjechaa turre. Nama ijaaruu jaallatudha. Isa dura bara 2014 yuunivarsiitii Jimmaa irraatti sababuma kanaan kan inni qabamee hidhamee achi ari'amee jechuudha yuunivarsiitii irraa. Mana hidhaatii erga ba'ee gara magaalaa Naqamtee dhufee magaalaa Naqamteetti barnoota Riifti Vaalii jalqabe. Yeroo dhumaatii irreechaa sana inni mana hidhaa Qiliinxoo ture. Gaafa Qiliinxoon gubatu kutaa gubate sana keessa namoota turan keessaa Mo'ibboon isa tokko. Qiliinxoon gubataa gati jiru gara Shawaa Roobiitti geeffamanii achi ji'a murootaa erga turanii gara Qiliinxootti deebifamanii yeroo dheeraa erga ture booda bara 2017 ji'a 4ffaa keessa kan inni hiikame jechuudha. Ammas gara barnootaatti deebi'ee garuu barachuu hin dandeenye ammas deebisee to'atame. Haala kanaan dabarse Mo'ibboon yeroo pirootestii sana hiriyoota isaa hedduu hojii akka himata shororkeessummaatiin himatame mana murtii hidhataadha kan inni hordofaa ture. Himati isaa dhiyoodha kan adda cite. Mana hidhaa keessatti illee namooti isa biraa ajjeefaman jiru turanii Qiliinxootti gaafa Qiliinxoon gubate jechuudha. Hiriyoota isaati kan ajjeefame. Yuunivarsiitii Jimmaatti illee akkasii nama rasaasarraa hafedha. Magaalaa Naqamtee keessaa manni hidhaan itti hin dhabne hin jiru. Magaalaa dhaloota isaatti illee galuu hin danda'u. Hanga yoonaatti nama galuu hin dandeenye ture. Maal hojjechaa ture egaa booda kana maal hojjechaa maal ture? Erga mana hidhaatii ba'ee gara barnoota isaatti deebi'eetu Riifti Vaalii irraa digirii isaa fudhatee akkuma ba'een dorgomtoota hedduu keessaa nama 5 darban keessaa tokko ture. Itiyoo Telekoomii galee hojjetaa ture hanga gaafa wareegame kanaatti jechuudha. Head ofiisii Itiyoo Telekoomii hojjetu. Waa'ee jecha isaa maal beekta yookaan maal adda baafattee odeeffannoo maal qabda akka hiriyaa? Waa'een jecha isaati hangammaatti wanti ifatee akkas jedhame hin jiru. Nuti erga inni rukutame booda akkuma nama kamiyyuu feesbuuk irraa arginu hiriyoota isaatti bilbilee bakka inni hospitaala inni jiru deemee hordofaa ture. Eenyu akka ajjeese wanti hangammaatti qabatamaatti barree hin jiru. Poolisoota illee gaafachuuf yaaleen ture. Kana sana hin jenne garuu qorataa jirraa jedhani bilbila isaas maal isaas fudhanneerraa qorataa jirra waan jiru jedhani. Hospitaalli inni rukutame booda Abeetitti kan nuti arganne isa dura hospitaala kam akka isaan seensisanii turan hin beeku. Erga sa'aatii 3 kaasee hanga lubbuun isaa darbutti hospitaala Abeet ture. Bakki isaa eessa? Bakki inni itti rukutame kun eessa? Bakki isaa addatti? Godina addaa naannoo Finfinnee aanaa Buraayyuu naannoo Saansusii jedhamudha bakki inni itti rukutame.
Ajjecha isa odeeffachuu fi poolisii magaalaa Finfinneetti bilbilee nu jala hin kaafne. Dhaggeeffattoonni naannoo gabaabaa addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii naannoo Amaaratti barattoonni 12,000 ol qormaata biyyaalessaa 12ffaa fudhachuu dhiisanii bahuu ministeerri barnoota Itoophiyaa hime. Barattoota qormaata didanii bahanii fi carraan biraa hin jirre ministeerichi ibse. Yaa'ii UN Raashiyaan naannolee Yuukireen ofiitti makachuu balaaleffatirratti Itoophiyaa fi Eertiraan sagalee kennuurraa of qusatan. Biyyoonni Afrikaa 26 ta'anii murtii Raashiyaan naannolee Yuukireen afur ofiitti dabaltee mormuun sagalee isaanii dhageessisan. Eertira dabalatee biyyoonni 19 ammoo sagalee kennuurraa of qusatan. Himannaa Aayilaand waraana Itoophiyaa keessatti taasiftuu birmaadummaa Itoophiyaa balaaf kan saaxilu jechuun mootummaan Itoophiyaa himate. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa xalayaa mootummaa Aayilaandiif barreessan biyyattiin dhimmi Itoophiyaa keessaa seenuurraa of qusatan akeekachiise. Hariiroo Awurooppaa fi Itoophiyaa kilaaluu fi sababii Aayilaand ta'uu himata Itoophiyaan Aayilaand biyyoota waraana kaaba Itoophiyaa morman keessaa adda dure. Amma gara Awurooppaa liigii ceenaa Zilaalem Kalee Moosaalan akka ajaa'iba taphatee qabxii garee isaa ol kaasee dubbii ijoo ture miidiyaa hawaasaa fi manneen hedduu keessalleetti mee kanaan wal qabsiisii taphoota gurguddoo taphatan nuuf ibsi. Hayyee asilee kaleessa Moosaalan taa'umsa jijjiirraa irraa ka'eeti daqiiqaa 6 keessatti galchiiwwan 3 lakkoofsee jira. Tarii aariisaa kan itti baate fakkaata kaleessa Liiverpuuliin illee lafaa kaaseera gara sadarkaa lamaffaatiin gara marsaa itti aanutti akka ce'aniif isaan gargaareera jechuudha. Kaleessa 7-1 ture. Liiverpuul kan injifate waa'ee Diego Maradona yookaas namni kubba beeku kamu isa hin wallaalu dhiyeenya kana kan boqote bara 1986 Ingilaandii fi Arjentiinaan biyyi Maradona jechuudha. Waancaa addunyaa irratti osoo taphatanii Maradonaan harkaan galchii tokko lakkoofsee Arjentiinaan mo'attee turte haga har'aa komii guddaa warra Ingilizii ta'e kan ture jechuudha. Biriin dabarree jechuu irra namni. Hand of God yookaan harkaa waaqaa jedhamtee galchiin sunis kan isheen ibsamaa turte jechuudha. Waan ajaa'ibaa kubbi guyyaa sana fayyadamanii taphatan jechuudha. Amma caalbaasiif dhiyaattee jirti. Agamiin gurgurama. Gatiin ajaa'iba. Paawundii miliyoona 2.5 haga miliyoona 3 jedhamee jira kubbi kuni. Namni gurguru eenyu yoo na jedhe nama murteessaa guyyaa sana taphicha taphachiise lammii Tuniziyaati Afrikaarraati. Amma yerootti addunyaan kubba kanaa fi seenaa kubba kanaa qooddattu irra geenyee jirra jechuun gabaatti baasee jira jechuudha. Kubba sana isumatu fudhatee galee fakkaata guyyaa sana. Kaanitti yoo ceenu Arsenaal amma taphataa jira. Daqiiqota muraasni darbanii jiru. Gabriel Jesus tapha har'aa irratti hin hirmaanne sababa miidhama xiqqoo tapha Liiverpuul irratti isa mudateef Nikeetiyaa Saakaa fi Neelsen taphattoonni jedhaman fuuldura Arsenaal irraati har'a kan dursan ta'a jechuudha. Arsenaal garee isaa keessaa dursaa jira. Har'a kan mo'atu yoo ta'e marsaa ittaanutti ce'uusaa kan mirkaneessu ta'a. Gareen keetillee ni taphataa miti Manchester. Eeyyaa sili Manchester United amma sa'aatii muraasa booda gara taphaatti kan seenu ta'a. Dirree isaa irrattidha kan taphatu. Kilaba biyya Cyprus kan taate Omonia Nicosia kan jedhamu waliin taphata jechuudha. Kilabni kun naasistee ture torban darbeerra galchii 2 irratti lakkoofsanii ture. Boodarra Manchester United galchii lakkoofsuun 3-2 injifatanii jiru jechuudha. Har'a yoo hin mo'anne Manchester United rakkoo keessa galuu ni danda'a. Sababni isaa kilabootni tapha Champions League keessaatti gadi bu'u jedhamanii eegaman kan akka AC Milan, Barcelona, Juventus, Amsterdam kilaboonni akkasii gara Europa League kanatti gadi bu'u. Kilabni lammaffaatiin xumuru isaa waliin waan ramadamuuf Manchester United tokkoffaa ta'ee xumuruu barbaada. Sababni isaa kilaboota kanneen waliin marsaa ittaanu keessatti taphachuu waan hin feeneef jechuudha. Har'a injifachuuf gara dirreetti akka seenan Erik ten Hag leenjisaa United dubbatanii jiru. Haalli Manchester jirtu jajjaba fakkaata. Akkaan hamaadha. Har'a immoo atan taanaan dubbiin itti cimuusee waan haftuu miti jechuudha asili. Galatoomaa. Dhaggeeffattoonni sagantaan har'aa ganumaa nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Oduu dabalataa weebsaayit keen BBC News Afaan Oromoo irra dubbisa. Mammaansi galgal hanaa garaa murtii hin qabne diina baatii jedha. Hiikan isa maanii kooment keessan nu beeksisa. Sagantaa kan qopheesse Hamza Hussein gam teknikaatiin Mubaarak Abdallah keessaniif dhiyeessan asli galgalooti akborii isaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.